Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin akkuma beekamu guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii Awwaasheen qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo akkuma beekamu baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii Kajaariitiin baankii Awwaasheen qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan galumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon kun oolmaa sharafaatti. Kanarraan kan hafe immoo gabaabaadha jechuudha. Daqiiqaa gabaabaadha kan baay'ate daqiiqaa 8 isarraan kan hafe daqiiqaa 10 salphumatti daqiiqaa gabaabaadha jechuudha. Yeroo baay'ee waan namatti fudhannee fi galumaatti dhageeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma beekamu karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Doolaarraan kan hafe biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Turkii liirii fi immoo Ijipshaan paawundiin akkuma kaleetti jiru jechuudha. Kanarraan kan hafe salphumatti naannoo biyyoota 15 dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa naannoo biyyoonni 15 dabalanii jiru. Karaa baankiitiin immoo baankiin Awwaash baay'ee guddaadha jechuudha. Jijjiirraadhaan jechuudha. Baankiin Awwaash tokkoffaadha jechuudha. Baankiin Awwaash baankota hundarrayyuu hin caala jechuudha. Sharafaani baankiin Awwaash baankii daldala Itoophiyaa Nigdi baankii hundayyuu hin caala jechuudha. Itoopilaakimaarkeetti bira ga'uu jira jechuudha. Baankiin Awwaash baay'ee dabalee jira jechuudha. Baankiin Awwaash baankota keessaa baay'ee guddaadha jechuudha. Jijjiirraan baankii Awwaash baay'ee salphumatti itoopilaakimaarkeetti bira ga'uu jira jechuudha. Baankiin Awwaash akkuma beekamu kan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan Riyaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiis Firaankii, Koroonaa, Turkii liirii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Awwaashiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma jedhe itoopilaakimaarkeetti guyyaa har'aa naannoo biyyoonni 15 dabalanii jiru jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiima 71 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Awwaashiin birrii 100 fi birrii 38 fi saantiima 98 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiima 88 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Awwaashiin birrii 100 fi birrii 2 fi saantiima 41 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiima 26 kan itti aanu Oomaan Riyaalii tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 18 fi saantiima 10 kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiima 80 akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankota keessaa immoo baankii Awwaashiin birrii 42 fi saantiima 62 jechuudha. Asirratti xiqquma birrii tokkoon ol caala jechuudha. Birriin itoopilaakimaarkeetii fi baankiin jechaadha. Dhugaa baankiin Awwaash baay'ee baankota keessa baay'ee gaariidha jechuudha. Itoopilaakimaarkeetii bakka walumaa qixxaachuu ga'e jechuudha. Salphumatti baankii Awwaashii fi itoopilaakimaarkeetii wal bira ga'uu ga'ee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiima 87 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalii karaa baankiitiin baankii Awwaashiin birrii
tokkoo fi saantiba 78 jechaadha. Kun salphumatti birrii tokko caala jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii baankii Awwaashii birrii tokko jechaadha. Salphumatti wal bira ga'ee jira jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii fi baankiin jechaadha. Kan itti aanu Kuweet diinaarii tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 26 fi saantiba 64. Kan itti aanu Baareen diinaarii tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 27 fi saantiba 35. Joordaan diinaarii tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 96. Chaayinaa Yeewwaanii tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 54. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi istaarlingiin tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 17 fi saantiba 08. Akkasuma immoo paawundi istaarlingiin tokko karaa baankii Awwaashiin birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 90. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 89. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii Awwaashiin birrii 100 fi birrii 62 fi saantiba 33. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi saantiba 84. Koroonnaan tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 01. Turkii liireen tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 91. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 31. Kan itti aanu Yemen riyaalii tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 12. Kan itti aanu Hindiidha. Hindii Awurooppaan tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 82. Paakistaan Awurooppaan tokko karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii Awaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas akkuma jedhe Beerut yookaan limneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundii Beerut yookaan limneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 66 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akkasumarree birrii Paakistaanii illee baay'ee xiqqoo 0 saantiba 56 jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma jechuudha birriin Beerutii yookaan limneen akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemen waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Ana asirratti doolaarii 3 maqaadhee jira jechuudha. Hamma akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf doolaarii 3 maqaadhee malee jechuudha. Kan biyyoota 3 kan Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaariin jiree jechuudha. Garuu doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru jechuudha. Isa kana keessa immoo isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Doolaarota keessa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut keessatti mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 71 jechuudha. Kanaan irra eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin yoo ergattan immoo baankota keessa immoo baankii Awaashii yoo ergattan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 38 fi
saantiba 98 jechuudha. Kanaan irra eeggattu kana sababattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kan fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.